ittiin fayyuu fi dawaan naaf kenname Yesuus daaduu. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Amiin. Kadhannaan keenya eeyyama Waaqayyoo hambisuu danda'a. ጸሎታችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ወይ ደግሞ ዓላማ ማስቀረት ይችላል ወይ ያለ ጀዱቲን ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ወሊቲን ይላል። በርኖተ ከነ ኬሰት yeroo baay'ee ni kadhanna waan Waaqayyo irraa barbaannu waan Waaqayyo nu laachuu qabu Waaqayyo irraati ni kadhanna jechaadha. Haa ta'u malee garuu kadhannaan keenya yaada Waaqayyoo jijjiiruu danda'a isa jedhu kana keessa koo gaaffii dhufee fi nuti kan kadhannu maaliif kadhannaa kadhannu kan ammoo maal irraatii nu oolcha jenneet waliitiin ni baranna. Keessumaati wangeela qulqulluu Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti maqaan kee haa eebbifamu mootummaan kee haa dhufu fedhi kee samii irratti akka ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u jedha. Fedhi kee samii irratti akkuma ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u jedha. Jecha kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oonni tokkummaadhaaf gaafa walitti qabaman gaafa isaan walitti qindaan gaafa isaan walitti kurfaan maal jedhanii eegaluu akka qaban Waaqayyoon kadhachuu akka qaban yeroo itti Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isaaniin barsiise. Akkana jedhaa kadhadhaa yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu jedhaa maqaan kee haa eebbifamu jedhaa jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u soora keenya immoo har'a ga'u nuu kennu qorumsatti nu galchi namaarraa nu oolchi malee mootummaanis humnis galannis kan keeti yoo jedhee haala kanaan adeemsa kanaati bifa kanaatiin kadhadhaa jedhee gaafa isaan barsiisu wanti as keessa ilaallu eeyyamni kee samii irratti akka ta'e akkuma kana dachee irrattis haa ta'u fedha Waaqayyo eeyyama Waaqayyo malee immoo samii irrattis dachee kana irrattis wanti ta'u hin jiru. Maarree garuu kadhannaan nuti kadhannu yaada Waaqayyoo hambisuu danda'a yookiin fedha Waaqayyo wanta yaada jechuudha. Maaliif keessa koo yaadni kun akka dhufe beeku yoo baadhu iyyuu eeyyamni Waaqayyo fedhi Waaqayyo ilmi namaa kamuu akka badu akka karaattafu akka cabu Waaqayyo hin fedhu. Maarree kadhannaa nuyi taasisnu immoo maal irraatii nu oolcha maal irraatii nu hambisa. Inni biraan fedhi Waaqayyo maali fedhi ilmaan namootaa maali jennee adda baasnee ilaaluu qabna jecha. Isa kanaatiin achuma wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 irratti samii irra kan jiru fedha abbaa koo kan raawwatu malee yaa gooftaa kan naan jedhu mootummaa koo waan dhaalu hin se'inaa yookiin immoo gara mootummaa koo waan seenu hin se'inaa namni har'aa Kiristoosin waamuu baay'isu Yesuusin waamuu baay'isuuti. Yaa gooftaa jechuu isaati. Sa'aatii 24 Waaqayyoon waamuu isaatiin faarsuu isaatiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluu waan danda'u itti fakkaachuu danda'a. Eeyyee isaa lakkaa'amuu ta'a kabaja ta'ee isaa fudhatamuu danda'a garuu qulqullichi Phaawulos ergaa isa gara warra uummata Qorontos boqonnaa 13 irratti
barrees jaalala yoon hin qabne akkuma tsanaaxilii asiif achi shwaa jedhuuti jedheetu dubbata jecha. haa ta'u malee garuu amma Kiristoosin lapheen amanuu Kiristoos faana seeraaf sirna eeganii waliin jiraachuu malee Kiristoosin waamuu qofaan mootummaan isaa akka hin dhaalamne asirratti beekuun barbaachisaa. Keessumaatii fedhii abbaa isaanii immoo dachee kana irratti gonkumaa hin kuftu hin baddu jedha. Qulqulluu Maatewos 10:29 irratti fedhii Waaqayyoo gonkumaa hin baddu hin kuftus jedheetu kaa'ee jira jecha. Maarree kadhannaan keenya yaada Waaqayyoo fedha Waaqayyoo hambisuu danda'a. Karaa fedhaa yaa Waaqayyoo sirna qulqulleessaa gooftaa keenya irratti yaa Waaqayyoo akka arjummaa kee malee akka balleessaa keenya hin ta'in. Aምላካችን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሁን jennee miti kan kadhannu. Aምላካችን ሆይ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሁን. yaa Waaqa keenya gooftaa keenya akka arjummaa kee malee akka balleessaa keenya hin ta'in. Akka balleessaa keenya hin ta'in ejeen. Yoo akka arjummaa isaa ta'e malee akka balleessaa keenya akka gochaa keenya akka cubbuu keenya yoo ta'e baay'ee ulfaata baay'ee humnaa oli jecha. Inni biraan qulqullichi Maatewos yaa abbaa eeyyamni kee akkasuma fuuldura keetti ni ta'a jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21:26 yaa abbaa koo eeyyamni kee akkasuma dachee irratti ni ta'a jedheetu ni dubbata jecha. Maarree ilmi namaa wangeela Maatewos boqonnaa 7 irratti qosoqosaa isiniif banama kadhadhaa ni argattu kennaa isiniif kennamaa jedha. Ilmi namaa waan isaaf guutamuu qabu waan isatti hir'ate waan dhabe argachuudhaaf kadhachuu ni qaba. Yeroo akkana jennu Waaqayyo waan nu barbaachisu immoo Waaqa wallaalee ta'ee miti. Yaadachiisu gahee keenyadha. Gaafachuun gahee keenyadha. Kennuuf raawwachuun immoo gahee abbaati. Raawwachuun gahee isaati, eeyyama isaati. Yaadachiisuu kadhachuun immoo gahee keenya jecha. Kana beeknee deemuun barbaachisaadha. Inni biraan keessu wangeela Maatewos boqonnaa 12:20 irratti immoo fedha abbaa koo isa samii kan raawwatu inni obboleessa koo obboleettii kooti. Fedha abbaa isaa kan raawwatu obboleessa obboleettii isaati. Kanaatiif egaa maal jedhamoo wangeela Maatewos boqonnaa 18:14 irratti isaan kana keessaa tokkollee akka badan samiirra kan jiru fedha abbaa keessanii miti. ከእነዚህ አንዱ እንዲጠፋ በሰማይ ያለው የአባታችሁ ፈቃድ አይደለም ጀለ ማሊፍ ilmi namaa akka badu ilmi namaa akka kufu ilmi namaa akka cabu fedha abbaa keenya miti. Asirratti fedha Waaqayyoo ilaalaa jirra yookiin immoo eeyyama Waaqayyoo ilaalaa jirra. Erga Waaqayyoon nuti akka badnu akka kufnu akka duunu balaan tasaa tokko akka nurra qaqqabu erga Waaqayyoo hin barbaanne kadhannaan keenya nu oolchuu danda'aayi. Waan Waaqayyoo fedhe waan Waaqayyoo barbaade Iyyoob qoramee ergaa wanti hundumtuu harkaatii xumuramee dhumee deebi'ee Waaqayyoon deebise isa eebbise fayyaasaa deebise
nagaasa jalqabaatti erga isa deebisee hunda raawwachuu akka dandeessu yaada kee eeyyama kee eenyu dhorkuu akka hin dandeenye amma nan beeke ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ እንደማይታወቅ አሁን አወቅኩ ይላል። የመዋቀዩ ኤኙሌ ዶርኩ ኤኙሌ ዴቢሱ ኤኙሌ ሐምቢሱ ጎንኩማ ሂንደንደው ጀቻ ከናዲፍሞ የምኒ ዋቀዮ ቢፈከናን ከናቲም ቤቃ ፌዲ ልመነማሞ እንስ ኢፋድ አም ዋቀዮ ዋን ያድ jireenya keenya keessatti waan raawwachuu fedhe hambisuu dandeenya oolchuu dandeenya namni baay'een kan rakkatu isa kana rakkoon gidirri qorumsi erga irra ga'ee booda kan gungumu baay'ee jira namni baay'ee waan gungumuuf nutis waan gungumnuuf otoon soomuu otoon sagadu otoon kadhadhu otoon jilbeenfadhu otoon gaarii hojjedhu otoon kurnoosaa baasu otoon isa faana duukaa bu'u rakkoon akkasii kun otoon kana raawwadhu ilaala gochaa isaaniitii fi tola waaqayyoo kan waliin madaalchisan jiru hojii isaaniitiif hojii waaqayyoo namni hojii foonii hojjetu hojii lubbuudhaaf isaaf hin ta'u gatii ta'ee isaa lakkaa'ama garuu ida'amni kun firiinsaa dhumarra barataan gaafa baratu qabxiinni kutaa tokko amma 12 amma sadarkaa yuunivarsiitiitti galee gosa gosaan taa'ee fi herreegamee fi isaa laatama malee guyyaa tokko barnoota barate guyyaa tokko qormaata qorameeti kutaa gara kutaatti darbuu hin danda'u. Kan kutaa tokko kutuma tokkotti kan kutaa lamaa kutuma kan yuunivarsiitii bata. Haala dookimantiif garuu isaatiif hin taa'ama jecha. Isaaf hin lakkaa'ama. Jireenya keenya keessattis kadhannaan keenya fedha waaqayyoon jireenya keenya keessatti yaade gonkuma hambisuu hin danda'u. Inni biraan keessumaa wanta nuti beekuu qabnu Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 12 kaasne immoo wangeela jiru gaafa dubbisnu waa baay'ee keessumaati eenyumtiyyuu jalqaba maal jedha qorumsaan kan jabaate kan cime inni kan eebbifamedha. Eenyumtuu immoo gaafa qoramu waaqayyootiin qorame jedhee hin dubbatiin waaqayyoo eenyumayyuu waa namaatiin nama hin qoru jedha. Waa namaatiin nama hin qoru. Inni ofiisaayyuu qorameera. Ilmi namaa maaliin qorama jennee gaafa ilaallu jalqaba yaada garaa isaarraa yaadee waa yaade sana immoo erga raawwatee booda waan raawwate sana immoo erga xumureen booda fedhaan gara hojiitti hojiin gara cubbuutti cubbuun sun immoo dhalattee guddattee du'a fiddiyya akkuma Roomee boqonnaa 6 irratti gatiin cubbuu du'adha jedha. Gatiin cubbuu du'adha. Kennaa biraa inni fidu hin jiru. Sanarraa ka'ee ilmi namaa gaafa harkifamu gaafa fedhu yaada isaatiin kan inni kana ta'u. Kadhannaan kee fedha daabiloos yookiin immoo qorumsa seexanaa gochaa seexanaa karoora seexanaa kaayyoo seexanaa hambisuu kanaatti hambisuu hanqisuu danda'a. Fedha waaqayyoo garuu dhorkuu hin danda'u. Maaliif kadhanna ree jennee gaafa ilaallu akka nuti isa barbaannu akka nuti feenu waaqayyoo ni beeka ni raawwatas garuu yaadachiisuun gahee abbaati. Yaadachiisuun gahee abbaati. Kanaafidha fedha waaqayyoo kadhannaan keenya hambisuu hin danda'u. Yaada waaqayyoo kadhannaan keenya hambisuu hin danda'u. Fedha daabiloosi yaada daabiloosiin garuu karaatti hambisuu danda'a. Keessumaa ilaala seenaa Iyyoobiitiin gaafa ilaallu addunyaa kana keessa qulqulluun akka Iyyoob hin jiru. Gameessi namni gaarii qajeelaan akka Iyyoob gonkumaa hin agarre jedhamee gaafa dubbatamu seexanni waa dubbate tokko jira. Iyyoob bara namatti nama qabeenyaan akka badhaadhu taasistee ijoollee isaa fayyaa kenniteef isa uumte kun
otoo qabeenya isaa harkaa balleessite addunyaa keessa naanna'ee argee nama tokko Iyyoobiin agarteetta gaafa ittiin jedhamu Iyyoob barkan si galateeffatu kan si waaqeffatu qabeenya waan qabuuf fayyaa waan qabuuf too qabeenya dhabeetoo fayyaa dhabeeti si dagachuu danda'a. Addunyaa kana keessa gaafa naanneeftu qajeelaa akka Iyyoob agarteetta jedhamee gaaffii seexanaaf ka'eetiif seexanni himatte kanaan booda Iyyoob qabeenya isaa ijoollee isaa fayyaa isaa dhabee namoota irra bulee immoo seexanni hiriyootuma isaa irra bulee hin arrabsitu waaqni kun sirri miti. Waaqa kana maal jetteet amanta otoo isa gantee otoo isarraa fagaattee waaqni kun maannoo Iyyoob si gana jedheetu gooftaa keenyatti himatee jira. Aaboon aangoon kennameef lubbuu isaa irratti aangoon qabdu qabeenya isaa irratti foon isaa irratti dhaqiiti waan barbaade raawwadhu jedhee Waaqayyo eeyyamaati isa erge jedha. Kanaatiin booda Iyyoob rakkoo namni kamiyyuu obsuu hin dandeenye. Keessumaa otoo kiristaanni bara kanaa bifa kanaan qorame amantii isaa miti lubbuu isaa jijjiira lubbuu isaa of baasa. Namni baay'een maaliif of ajjeesa? Maaliif of balleessa? Maaliif summii dhuga? Maaliif funyoon of ajjeesa? Maaliif bishaan keessa seena? Maaliif tarkaanfii lubbuu of irratti fudhata jennee gaafa ilaallu obsaa fi cimina amantaa dhabiinsa. Kiristaanummaan kun amma yoomitti? Waaqayyoon waaqa qabeenya keenyaan madaalamu miti. Waaqayyo waaqa kennaa nu raawwateen gaarummaa nu raawwateen madaalamu miti. Kana beekuun baruun barbaachisaadha maatiiwwan. Keessumaa faayidaa biyya lafaatiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu waaqayyootiin wal madaalsisuu gonkuman danda'u. Qoorni xixiqqoo nu dhaga qabduutiin amantaa keenya madaalsisuun qaba. Isaan kun isaan kanaa olidha. Yaada kanaa olidha. Gochoota kanaa olidha dhuguma dubbachuuf ta'a. Warra akkasii waan akkasii beekne yoo nutti tole kan isa galateeffannu namoonni baay'een akkas. Yoo qabaanne yoo isa kadhanne yoo nuu laate waaqayyo teessoo isaarra jira. Yoo rakkanne yoo qoramne yoo gidiraan nurra qa'e immoo bakka waaqayyo hin jiru. Amantaa kootu hir'iidha. Amantaa kootu amantaa guutuu miti jedhanii kan gunguman jiru. Akkuma warra Israa'eloota. Israa'eloonni biyya Gibxii ba'anii waaqayyo gaafa isaan gaggeessu Musee irratti gugungumani jedha. Maali Museen nu fixuudhaaf biyya Gibxi keessa nu baase aduu kanaan beela kanaan deemsa kanaan nu fixuudhaaf nu fuudhee ba'ee jedhani. Ilaala waaqayyo kaayyoof karoora raawwate waan beekuu fi waaqayyo irratti gugungumuun hin barbaachisu. Achuma garbummaa nu wayya ture. Ummata bilisoome ummata waggaa 430 biyya Gibxi keessatti garboome kana gaafa bilisamu nyaataaf dhugaatiidhaaf ummanni kun guungume ilaala. Bilisummaa yaaduu qaba ture. Garuu waaqayyoon saba kana maal yaadeera? Ummata Israa'eliitiif maal yaade? Gaafa isaan beela'an gaafa isaan dheebotan jennee gaafa ilaallu waaqayyo waan isaaniif yaade waan qaba. Sadiin booda ilaala. Waaqayyo kallattii garaagaraatiin ilaale. Keessumaa immoo beela'anii dheebotanii ciincaa irraa dhagaa irraati waaqayyo gaafa bishaan isaanii burqisiisu nyaata qulqulluu samiirraa gaafa isaanii laatu beelli kaleessaa rakkoon gidiraan qorumsi kaleessaa akka nutti hin deebineef nyaata argannu dhugaatii argannu haa kaawwannu jedhan. Nyaatanii erga quufanii booda immoo boriif iftaaniif guyyaa rakkinaaf jedhanii nyaata isaan kuufatan hin tortoree hin shaaggate jalaatii badee jedha dhala baatii wadwaaka. Maarree har'as umurii keenya keessatti waggaa meeqa akka jiraan waggaa meeqa akka teenyu otoo hin beekiin waggaa dheeraadhaaf dhiphannaa jecha har'aa kana kan sa'aatii kanaa boodallee waan jiru namni beekuu danda'u gonkumaa hin jiru. Gonkumaa namni beekuu danda'u hin jiru.
Sakanaatiif immoo eeyyamni Waaqayyo nyaata har'aa jireenya har'aa qofa. Fedhi keenya waan nu barbaachisu danuu noo jiraatu iyyuu eeyyama Waaqayyoo waan hin beekneef akka eeyyama Waaqayyootti jiraachuun dirqama keenya ta'a. Dirqama kiristaanaati jecha. Maarree nuti waan nu barbaachisu yaadachiisuudha. Waaqayyoon immoo waan isaaf barbaachisu waan nu barbaachisu immoo guutee argamuudha. Kan adda baasnee yoo beekne kan baay'ee nama hin dhiphisu jecha. Kan baay'ee nama hin dhiphisu. Kanaatiif kadhannaan keenya eeyyama Waaqayyoo yaada Waaqayyoo gonkumaa hambisuu hin danda'u. Kadhannaan keenya garuu yaada seexanaa, qorumsa, yaada biyya lafaa, waan diinni keenya nurratti yaadu hunduma nurraa qolachuu nurraa hambisuu danda'a. Kadhannaan keenya immoo humna qabaatee Waaqayyo bira gaafa ga'u hin yaadachiisa malee yaada Waaqayyoo jijjiiree Waaqayyoon yaada isaa hambisuu kan danda'u akka hin taane kanarratti fedhi keenya fedha Waaqayyoo hambisuu hin danda'u. Kadhannaan keenya eeyyama Waaqayyoo duubatti deebisuu hin danda'u. Shira daabiloosiin, gocha daabiloosiin, qorumsa daabiloosiin garuu hambisuu, hanqisuu, hankaaksuu, jijjiirsisuu danda'a. Jireenya keenya keessatti seexanni cabiinsa keenya, badiinsa keenya, qoramuu keenya, kufuu keenya, du'uu keenya, baduu keenya akkuma Addaamii fi Hewaaniin hinaaffaatiin gannataa baaste har'as amantaa keessaa nu baasuudhaaf, sooma nu dhiisuudhaaf, sagada nu dhiisuudhaaf, kadhannaa kabaja qulqulloota, kabaja giftii keenya maaramii nu dhiisuudhaaf har'as nurratti hojii guddaa ni raawwata jecha. Hojii guddaa ni raawwata jecha. Kanaaf isa kana egaa soomaan sagadaan kadhannaatiin Waaqayyoon hubachiisaa, yaadachiisaa, Waaqayyootti himaa jireenya biyya lafaa amma jirrutti shira daabiloosiin injifachuu, yaada daabiloosiin karaatti hambisuu, fedha Waaqayyoon immoo hubachiisuu, kadhannaan isaa wal quunnamuu, ka fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqa keenya akka eeyyama keenya malee akka badii keenyaa hin ta'iin, akka dhiifama kee malee akka cubbuu keenyaa hin ta'iin, akka gaarummaa kee malee akka yakka koo hin ta'in jennee Waaqayyoon kadhachuun, Waaqayyootti boo'uun yeroo hundumaa ilaalaa. Qurxummiin bishaan keessaa yoo baate jireenya hin qabdu, jiraachuu hin dandeessu. Nutis kanuma fuula Waaqayyo otoo hin dhaabatiin, Waaqayyo otoo hin argin, nagaan na oolchite, nagaan na bulche, nagaan na bulchite, nagaan na baaste, nagaan na deebise, nagaan na eegalchiise, nagaan na xumursiise. Ani dadhabaan ati na jabeessi, ani wallaalaan ati beekumsa na laatu jenne yoo hin dubbanne gonkumaa sirumaa jiraachuun akka hin danda'amnee fi addunyaa kana mo'achuu akka hin dandeenye asumaa beeknee ittiin deddeebi'uun barbaachisaadha. Har'aaf yaada kanaatiin dhufneerra. Gara fuulduraatti immoo barnoota walitti fufiinsaa otoo walirraa hin kuti baay'ee walitti fufaa ta'e immoo qabanne yaada garaagaraan barnoota garaagaraatiin ni dhufna. Mana kana sabiskiraayibii, foloo, sheerii, laayikii taasisuutiin miidiyaa kana guddisuutiin dubbii sagalee Waaqayyoo akka barattan, akka waliif dabarsitan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu jajjabeesse, waan hundumaa keessatti kan nu gargaaru Waaqa keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u. Haa jabaannuun dhaamsa koodha. Guutuu haa taanuun dhaamsa koodha. Waanuma kamiin iyyuu amantaadhaanuu cimnee jabaannee deddeebinee amantaa keenyaatiin jabaannee cimnee argamuun barbaachisaadha. Waaqa abboolii keenyaa kan nu barsiise, kan nu gorse galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Biyya keenya biyya nagaaf jaalalaa gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nu haa taasisu. Kanumaatiin dhugaa galatoomaa waan dhaggeeffattaniif.